Akkam jirtu hordoftoota qophii keenya kun qophii labbataaf seenaati. Qophii labbataaf seenaa torbanitti tokko kan isiniif dhiyaatu karaa toora yuutuubii Urjii Piroomoshiniiti. Qophii keenya labbataaf seenaa har'aa keessattis seenaa Minilik qabannee isiniif dhiyaanneerra. Qophiin keenya labbataa seenaa uummata Oromoo akkasumas Itoophiyaa fi seenaa addunyaa kana hundaa kan wabeeffate yoo ta'u, aga xumura qophii keenyaatti nu hordofaan dhaamsa keenya qopheessee kan isiniif dhiyeessu yeroo mara aan Abdii Tamasgeeni. Aga xumura qophii keenyaatti nu faana ta'an affeerraa keenya. Maqaan abbaan isaa baaseef Saayilaa Maaraam Haayila Molokot jedhama. Inni garuu mooticha Minilik ofiin jedhe. Minilik giddu galeessa bara 1836 akka lakkoofsa warra Habashaatti dhalate. Biyya Oromoota kan taate bakka Angololaa jedhamutti kan dhalate yoo ta'u, kana gidduuttis Oromoota Shawaa wajjin yoo ta'u, maqaa dallaa irraa akka deebi'ee naannoo Bishooftuu Oromoota Ada'aa keessatti maatii nama Buttaa jedhamu wajjin ture. Kan nama ajaa'ibu immoo mootileen Habashaa baay'een isaanii jalqaba of laaffisanii gadi of qabanii saba Oromootti siqanii itti maxxananii itti madaqanii keessa Oromoota akkaataa jiruuf jireenya isaanii afaan, aadaa, duudhaa hunda erga baranii booda dhumarratti bifa itti jijjiirratanii akka isaan Oromoo lafa irraa daguugaa turan beekamaadha. Fakkeenyaaf Suusiniyoos Oromoo biratti guddate afaaniif aadaa Oromoo baree erga mootii ta'een booda garuu akka baalaatti Oromoota harcaase. Tewodiroosis akkasuma Haayile Sillaasees yoo fudhanne haadhaa fi abbaadhaan Oromoo ta'e osoo jiru aangoof jecha Oromummaa isaa ganee nafxanyaatti hudduu gatatee daba hamaa ilmaan Oromoo irratti barootaaf kan geggeessaa turedha. Kan Minilikis booji'ama maatii Teewodiroos ture. Baqatee erga Warqituu bira ga'een booda Teewodiroos Warqituudhaan qabii asnaaf deebisi jennaan lakkii cita mormaa jechuun dabarsite akka isaaf hin laanne kutannoo ishee itti mirkaneessite. Eeyyeen kanuma sababeeffachuun tokkittii Minilikiif ilmaan ishee dabalate Oromoota hedduu irratti gochisuu kanneessaa raawwatame. Oolee bulees Minilik gargaarsa argate Oromoota lubbuu isaa baraaran irratti dabaaf ajjechaa seenaa yoomillee hin daganne uummata isaa maxxanfate irratti raawwate. Ajjechaaf duguggaan Minilik kun jabaachaa akkuma deemeen Oromoo mara kan wal ga'e ta'ullee hunda dura garuu kan cabse garbummaa jala seensise Oromoota gosa Gullalleedha. Dacheen Oromoo kan taate Gullalleen har'aaf kaleessa, Finfinneen har'aa fi kaleessa dirqamtee kolonii gittaa bittaa Habashaa Minilikiin durfamu qabamte. Yeroo sana abbaan gadaa Gullallee yeroo sana kan ta'an abbaa gadaa Tufaa Munaati. Dhaamsa dhaamuun lolli tokko osoo hin geggeeffamin nagaadhaan harka laattee garbummaa isaatiif akka jilbeenfattu waamicha taasise. Haaluma kanaan abbaan gadaa Tufaa Munaa namni marii gadaa walitti qabuun dhagaa hundi keessanuu ergamaan Minilik garboonaan daachee dhufee Minilikiif harka kennadhu siin jedhanaan jedhanii. Maal gochuu qabna jechuun mana marii saniif gaaffii gaafate. Manni maree sunis buusee baasee erga mari'ateen booda abadan garboomfamtuu Habashaatiif takkuma harka hin laannu jechuun waraana lollee ofirraa deebisuu qabna jechuun sagalee tokkoon irratti waliif galanii. Haaluma kanaan lootee seentota Minilik bobbaase kanneen ajjechaaf saamicha Oromoo irratti geggeesse irratti lola banuun bara 1870 haga bara 1875 akka lakkoofsa Habashaatti ofirraa waraaranii Gullallee keessaa ari'anii baasan. Haaluma kanaan lootee seentota Minilik bobbaase kanneen ajjechaaf saamicha Oromoo irratti geggeessan irratti lola banuun giddu galeessa bara 1874 haga bara 1875 akka lakkoofsa warra Habashootaatti ofirraa waraaranii Gullallee keessaa ari'anii baasanii. Yeroo booda garuu Dajjaasmaas Mashaashaa namni jedhamu meeshaa ammayyaatiin Oromoota Gullallee duulee waraanuuf injifatanii bara 1878 akka lakkoofsa Habashaa irraa kaasee Gullallee sirna bittaa garboonfataa Minilik jala galuuf dirqamte.
sanuu tole jedhanii osoo hin taane diina haga funyaanitti meeshaa ammayyaa hidhatee dura dhaabbachuun kumaatama diina erga dura godhanii booda humna abashaan osoo hin taane jabina ammayyaatiif harka kennaniin. Kulli naftanyaate diroos Oromoo jalqaba wallootti ugguree Minilik harmaa fi harka numuree Haayila Sillaaseen dabaan nama biyyaa falmu yakkeetu fannisee Oromoo abbaa lafaa saamsisee hayyuu galaafate dargiin qeerroo wayyaanee biyyatti galchee Piippiin sirna naftanyaa nutti dhalchee